abboonni phaaphaasonni muudamaniiru. Warri muudaman immoo ramaddii isaanii fudhatanii bakka adda addaatti ramadamaniiru. Sanaan wal qabatee akka biyyaatti deebiin argaa jirru waan gurguddaadha. San akkamitti deebii akkamii laanna jenneetu akka irratti mari'annu barbaadeen. Keessumaa ijoolleen keenya followeroota baay'ee qabdan aktivistoonni keenya baay'een maaliif akkasiin callistan hin beeku dhimma kana calleensaan ilaalaa jirtu. Garuu waan tokko isinii mirkaneessuun barbaada. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti this is turning point. Kana ija amantaa duwwaan ilaalla yoo ta'e dogoggora seenaa qabu uumuu keenya. Ija amantaan kan ilaallu yoo ta'e. Gama biraan immoo ija siyaasaan qofa kan ilaallu yoo ta'es dogoggora ta'a. Kun dhimma eenyummaadha. Uffata siyaasaa keenya ofirraa baasnee uffata amantaa religion jechuudha. Sanallee otuu ittiin hirmaachisiin giraawundii Oromummaarra dhaabbannee lafa yookaan hundee Oromummaarra dhaabbannee deebii kennuu qabna. Guyyaarraa argitaniittu aktivistoonni gurguddoon aktivistoonni akka biyya kanaatti waan gurguddaa hojjetan baay'een isaanii gadi ba'anii dubbachaati kan isaan oolanii miidiyaa of harkaa qaban hundumaan waan fayyadamuu danda'an hunda fayyadamanii akka isaan dubbachaa oolan argitaniittu gama keenyaan sochiin jiru baay'ee xiqqaadha. Maaliifi namoonni keenya baay'een misunderstand waan kun natti fakkaata. Nan ilaallatu waan jedhamu cinaatti waan dhaabbannoo natti fakkaata. Suni ta'uun irra hin jiraatu. Kun dhimma amantaa Ortodoksii hordoftoota amantaa Ortodoksii qofa miti. Dhimma hunda keenyaati kun. Dhimma hunda keenyaa dhimma eenyummaa keenyaati. Utuu dubbannu gaaffii amantoonni Ortodoksii kaasaa turan gaaffii gidduu kana ka'e miti. Gaaffii gidduu ka'e miti. Wantoonni sirrachuu qaban wantoonni baay'een akka isaan jiran uummanni keenya immoo gaafataa akka inni ture yeroo adda addaatti beekamaadha. Kun beekamaadha. Uummanni Oromoo dhaabbata amantaa kanaaf yeroo bal'aa kennee obsa bal'aadhaan eegaa ture. Abboonni keenya gaaffii kana gaafataa turanii deebiin kenname hin jiru. Deebiin kenname hin jiru. Deebiin kennamu erga dhibee waggoota dheeraadhaaf gaafatamee deebiin kennamu erga dhibee tolegaa erga waldaan kun deebii keenyan deebisnee ofii keenyaa deebifanna jedhamee abboonni keenya ijaaramanii waan sirrii tarkaanfii sirrii ta'e fudhatanii muudama adda addaa kennanii akkuma muudanitti immoo ramaddii adda addaa kennaniiru. Abduu ko baay'ee galatoome Abdusalaam Redwaan Sheek qaroo fi kennaa dhaloota kanaa tokko baay'ee galatoome nama ko baay'een si jaalladha baay'een si kabaja ulfaadhu. Kanaaf deebii kan ofii isaaniitti deeffatan. Kana jechuun Oromoon gaaffii mataasaa ofii isaa deeffatee jechuudha. Gaaffii mataasaa ofii isaa deeffatee jechuudha. Amma akka rakkinaatti kan ilaalu amantoonni keenya tokko namoonni keenya waldaa Ortodoksii keessa jiran dogoggora kan hubatan jiru nu keessa. Isaan haga har'aatti akka waan sinodoosiin iddoo lamatti cabeetti waan yaadanii fi dogoggoradhaa jiru. Dheengadda barreeffaman Facebook irratti barreesse tarkaanfiin abboonni keenya fudhatan sirriidha. Tarkaanfii kana milkeessuudhaaf immoo waan dandeenyu hundumaan hin tumsine jedhee artiikilii xinnoon barreesseef karaa keessaa namoonni baay'een natti barreessanii baay'een gaaffii na gaafatanii baay'een immoo ati Pirootestaantiidha dhimmi kun sin ilaallatu keessan seenii lammaffaa jedhanii kan arrabsan jiru. Deebii adda addaan argadhe karaa keessaa jechuudha. Sanarraa kan ka'e laayivii seenuudhaaf
dirqama tokko nama natti barreessuuf taa'ee deebisaa ooluu hin danda'u waan ta'eef walumaa gala maaliif akkam barreeffama sana barreessee ibsuudhaaf jedheen dhufe jechuudha galgalan. Dhimma sinoodosii iddoo lamatti cabsuu ta'ee yaadeen beeku akkasiis natti hin fakkaatu. Sababni isaa yoo sinoodosii cabsuudha ta'e yeroo jalqabaaf kan cabsee Ortodoksii Tigraay waan ta'eef inni kun sinoodosii sadaffaa ta'uu isaati jechuudha. Lammaffaa miti utuu haasofnu sinoodosii lammaffaa miti kun. Abboonni Tigraay irratti haasa'anii waan hundumaa mari'atanii sababii isaanii wajjin ibsa miidiyaaf kennanii yuutuubii irra jira barbaadanii ilaaluu dandeessu. Ibsanii of danda'anii sinoodosii mataa isaanii dhaabbataniiru jechuudha. Tigraayaan Ortodox Church amma taappeellaan waldoota isaanii irra jiru jechuudha. Yoo wanti gidduu kana Oromiyaa irratti raawwatee dhimma sinoodosii cabsuuti yoo ta'e yeroo jalqabaaf kan cabsitee Ortodoksii Tigraay jechuudha. Kan akka sadaffaatti haasofna malee akka lammaffaatti miti jechuudha. Dhimmi kun garuu sanarra darba. Dhimmi kun dhimma eenyummaa ofiiti. Dhimma mirga ofii gaafachuudha. Uummanni Oromoo akka saba tokkotti afaan isaatiin waaqeffachuudhaa fi eenyuun nu gaafachuu hin qabu, eenyuunis eeyyamsiisuu hin qabu. Maaliif afaan kan isaati waan ta'eef lafa isaarra jira. Afaan isaatiin faarfachuu, afaan isaatiin waaqessuu, afaan isaan tajaajiluu fi tajaajilamuun cubbuu tokko iyyuu hin qabu. Kun beekama. Qaamni isa kanaaf gaddu yoo jiraate probably dhimma gara faayidaatti dhufa malee gara amantaan ittumaayyuu jajjabeessuutu irra ture. Barreeffamoota afaan Oromootti hiikamuu qaban baay'eetu turanii isaanii hiikamuu qabu. Barreeffamoonni immoo sirrachuu qaban baay'een immoo sirrachuutu irra ture hin sirranne gara fuulduraa yoo barbaachisaa ta'e barreeffamoota kana finnee dhufnee irratti mari'achuu dandeenya. Jechoota baay'ee barbaachisoo hin taane jechoota cigaasisoo of keessaa kan qaban barreeffamoonni akka seeraatti fudhatamanii jiru. Akka seeraatti jechuudha. Gaallaa jedha, shaanqillaa jedha. Isaan kan ammoo toora warra sodoomota wajjin diirsee ka'a. Kun waanuma qabatamaadhaan jiru waan boru isinitti argisiisuu danda'u waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu. Barreeffamoonni kun baroota baay'ee waldaa Ortodoksii keessa turaniiru. Amma irraatti garuu qaamni gadi taa'ee kun haqamuu qaba jedhee haqeenya. Akka sagalee waaqaatti fudhadhaa yoo jedhame uummanni Oromoo fudhachuu hin danda'u. Maaliif jechi kun jecha arrabsuu, jecha safuu. Eenyummaa kootti bu'aa jechuudha. Reeffa isaa awwaallachuudhaaf uummanni Oromoo waldaa geessee dhibba keessaa dhibba afaan hin beekneef waan sirni raawwatamuu fi reeffi isaa hin abaarame ta'e hin eebbifame ta'e hin beekamu. Abbaa koo awwaallachuu dhannee jedhee doktariin tokko kaleessa dheengadda wajjin haasa'aa turree. Bara abbaan koo du'ee maal takka jedhame waan tokko iyyuu hin beeku. Daqiiqaa 40 ol teenye sirni ho'aatti raawwatame garuu waan jedhame waan tokko iyyuu waan hin beeku hin qabu. Afaan kan biraati waan ta'eef. Kanaaf uummatichi waan lallabamuu hin beeku, waan faarfatamuu hin beeku. Akkasumatti deemeetu Sistema waldaa sanaa ala jira jechuudha. Ala jira. Annayyaadha biyya keenya namni afaan Amaaraa beeku hin jiru. Garuu sirni hundumtuu Amaariffaan kan inni raawwatamu. Caammaawwan kamangal laa isabsibuu jedha gaaf tokko geessin. Kophee baafataniiti kan ol seenamu akka seeraatti waan ta'eef which I respect baay'een kabaja naamusa kana. Kophee keessanii karaarraa kaasaa jedhee gaafa qeesiin haasa'u uummanni immoo ameen jedha. Maaliif hin beeku waan ta'eef. Caammaawwan kamangal laa isabsibuu ameen jedhama. So
maal sin jechuu barbaadeni waldaan ortodoksii fi uummanni Oromoo walitti dhufuu hin dandeenye. Beerarii yookaan immoo gufuutu ture gidduu isaanii waan ta'eef jechuudha. Kun asirratti jedhee uummatichi. Afaan naa galuun innoo waaqa kadhadhaa jedhe. Afaan an danda'u nan faarfadha tajaajilamaa jedhe. Kun immoo gaaffii sirriidha. Gaaffii kana dhiyeessuu kan qabu dhiyeessuudhaa fi dirqama hordofaa amantaa ortodoksii ta'uu nurraan eegamu. An obbolaan koo waldaa ortodoksii keessa jiraniif gaaffii kana dhiyeessuutu nurra jiraata. Maaliifi obboleessa kooti waan ta'eef. Obboleettii kootu waldaa sana keessa jira waan ta'eef. Oromootu qomoo kootu waldaa sana keessa jira waan ta'eef. Aniyyuu namni hordofaa amantaa kanaa namni hin taane gaaffii kana gaafachuun qaba. Kanaafuu wantoonni ta'an barbaachisoodha jedhee namana. Barbaachisoodha jedhee nama. Rakkinoota baay'ee qabu. Rakkinoota baay'ee qabu. Waan irratti walii galu wanta baay'ee qabu. Iji warri Habashaa ittiin ilaalaniif iji nuun ittiin wantoota ilaallu tokko miti. Kishaafee yookaan immoo waa'ee gilaasii tokko hin qabnu. Tokko hin qabu. Mee maal irratti walii galla? Alaabaa waldaan kun akka alaabaa mataa isheetiitti fudhatte. Magariisa, keelloo fi diimaa lummutti jechuudha. Sana irratti walii galuu hin dandeenyu. Maaliif waliif hin gallu sababii mataa keenyaa qabna. Isaan alaabaa kana gaafa laalan wanti isaanitti mul'atu jaalala biyyaati. Jaalala biyyaati. Tokkummaa biyyaati. Gaafa laalan imimmaan isaaniitu dhufa jaalala keessa ba'an jechuudha. Lubbuu isaanii kennuudhaaf qophaa'uudha alaabaa kana gaafa laalan. Akka Oromoo tokkootti ani immoo alaabaa kana gaafa argu na dhukkuba. Na dhukkuba. Miira gaarii na keessatti nuu. Waan baay'ee na yaadachiisa. Waan baay'ee na yaadachiisa. Oromiyaa tokko Itoophiyaa tokko ijaaruu sababa jedhuun daba kaleessa abboota koo irratti raawwatamen yaadadha. Halluu kana waldaa irratti gaafa ilaalu hunda hamilee kootu caba. Miirri gaariin natti dhaga'ama. Dhukkuba abbootii kootii dhukkuba kaakayyoota kootiitu na dhukkuba. Argitanii inni gaafa alaabaa sana arguu olaantummaatti dhaga'ama. Ani immoo gaafa laalu na dhukkuba. Kanaaf irratti walii galuu hin danda'u jechuudha. Lafa Oromoo irra fidee alaabaa kana yoonni kaa'ee anaaf dhukkuba isaaf gammachuudha. Gammachuusaaf jedhee dhukkuba koo immoo baachuun irra hin jiraatu. Dhukkuba koof wallaanamuu dhuman qaba. Suuraa Atsee Minilik kan waldaa keessa jiru gaafa ilaalu isaaf gootummaatu itti dhaga'ama. Gootummaatu itti dhaga'ama. Waraana Atsee Minilik lole sabaaf sablammoota Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiran hamminni fixe sun isaaniif dhukkuba miti. Maaliifi kan yeroo sana lafarraa daguugame kan uummata isaanii miti waan ta'eef. Lola yeroo sana lolame akka lola qulqulluutti ilaalu Qiddus Xoorinnet jedhama. Hamma naa galutti hamma nu waddutti lolli qulqulluun hin jiru biyya lafaarra. Lolli qulqulluu jedhamu hin jiru. Hamma lubbuu namaa galaafatetti, hamma qabeenya barbadeessetti, hamma haadholiif abbootii boosisetti, hamma deessee ilmaan malee hambisetti lolli qulqulluun hin jiru. Isaan garuu lola qulqulluudhaadha kan jedhan. Na dhukkuba suura isaa gaafan keenyan irratti argu na dhukkuba. Maaliif na dhukkuba? Abboota koo harka isaanii murametu natti dhufa. Harma muraa annooleetti ta'etu natti dhufa. Lubbuu lafarraa daguugametu natti dhufa. Abboota kootu gatiitti baase waan ta'eef. Kanaaf isaaniif mallattoo gootummaadhaa, anaaf immoo mallattoo du'aati. Kamirra dhaabannee walii galuu dandeenya. Wanti walii nu galchu maaltu jira? Kanaafuu tarkaanfiin sirriin maa inni wantoota na dhukkuban waldaa keessaa qulqulleeffadhee akka nan dhukkubnetti alaabaan itti walii galu, suuraan itti walii galu, sirna eenyummaa kootti hin buune, afaan naa galu, afaanan hubadhuun waaqeffadhaa jedhee kan mataa kootii fudhadhee yoon ba'e kun eenyuttu gaaffii ta'uu hin qabu. Kun waldaa diiguu miti. Sinoodosii iddoo lamatti qooduu miti. Sinoodosii qooduu miti. Akka
waldaa ortodoksiitti wanti ta'uu malee sabaaf sablammoota hundumaaf fedhii isaanii eeganii barreeffamoota jiran gara afaan hundumaatti hiikanii amma danda'ametti irratti hojjechuudha. Macaafni qulqulluu samanaaduu afaan Oromootti ni hiikamne amma ni beekutti ni hiikamne ani afaan Amaaraa san qaba nan qaba inni hiikamne kun kufaatii guddaadha jedhee naman. Boor sabaaf sablammoonni isaan kaan isin gaafatu baay'isoo Oromoo duwwaa miti Oromoo duwwaa boor Sidaamaan macaafa qulqulluu afaan Sidaamaa nan barbaada afaan Sidaamaan waaqeffachuun barbaada jedhee kan mataasaa fudhatee bahaa ta'a. Ammatti Sinoodosiin haaraan hundaa'e. Sinoodosiin Oromoo sabaaf sablammoota isaan kan ofitti haammatee mirga isaanii akka eegu nan abdadha. Cunqursaa ofii isaatii baate sabaaf sablammoota isaan kan irratti fi'a jedhee yaadu. Haala hin mijeessaaf jedheen yaadu. Afaan isaanii akka isaan waaqeffatan. Yoo sana ta'uudhaa baate hundumtuu kan kansaa fudhatee ba'uunsaa waan oolu miti. Akkasitti Sinoodosii baay'ee qabaachuu mallaa jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoo kennuufiin kan irra jiraatu gaaffii deebisu. Gaaffii maaltu jira? Gaaffii kan akkamitti deebisna waan jedhamudha. It is too late. Kana booddee wanti booddeetti deebi'u jira jedhee yaadu. Ammatti wanti gochuu qabnu karaa obboloonni keenya jalqaban kanarratti isaan gargaaru. Wajjin dhaabachuudha. Ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachuu dandeenya. Paartilee siyaasaa adda addaaf miseensa taanee deeggaruu dandeenya. Dhimma kanarratti garuu ilaalchi siyaasaa iddoo qabaachuun irra hin jiraatu. Bilisiginnaa deeggaraa, Kaafaa'oo deeggaraa, Abaa'oo deeggaraa, kaanis deeggaraa inni dhimma mataa keessanii. Nama siyaasaa kan taatan Oromoo taatanii booddee Oromummaatu dursa. Kanaaf ammatti hundee siyaasaa irratti hin taane hundee Oromummaa irra dhaabbannee walii wajjin ta'uu nurra jiraata. Dhaamsi kun guddaan galgala kanaan laayivii dhufee fi isa kanarratti dubbachuudhaaf. Nani ilaallatu ani bilisiginnaadha wanti jiru. Nani ilaallatu ani Abaa'oo, nani ilaallatu ani Kaafaa'oo, nani ilaallatu waan jedhamu jiru. Amantaa adda addaas hordofuu dandeenya. Ilaalcha amantaa garaagaraa qabna. Inni rakkina hin qabu. Nani ilaallatu ani Musliimaa, nani ilaallatu ani waaqeffataadha, nani ilaallatu ani Pirootestaantiidha, nani ilaallatu ani waan biraati jennee sababa fudhachuun nurra hin jiraatu. Maaliif gaaffiin kun gaaffii amantaarra hin darba, gaaffii eenyummaati waan ta'eef, gaaffii afaan ofii kabachiisuudha, gaaffii lafa ofiirratti kabajamuudha. Kanaafuu hamma dandeenyutti waan dandeenyu hundumaa goone buloota keenya gargaarree karaa isaan jalqaban kana moo'ichaan akka isaan xumuran deeggaruutu nurra jira. Artistoonni keenya namoonni dhageettii qabdan namooti hawaasiis hin beeku. Yeroon kun yerootti golgaa duuba dhaabbattanii waan ta'aa jiru ilaaltan miti. Yeroon kun yerootti gadi baatanii waan deeggaruu qabdan hunda deeggartan. Dhaamsni buloota keenya ortodoksiif qabu qajeelfama ifa ta'e yerootti nu kenna. Ammatti qajeelfama adda addaa kennaa jirtu keessumaayyuu dubbii himaan Sinoodosii haaraa obbo Hayilee Mikaa'el Taaddasee carraa kanatti fayyadamee galateeffachuun barbaada dhugaa dubbachuudhaa fi hojii gurguddaa hojjetaa jira. Kaanillee obboloonni keenya isa gargaaraa jirtu isin uummata kana qajeelcha. Guyyaa guyyaatti qajeelfama kennu maal gochuun akka nurra jiraatu maal hojjechuun immoo akka hin qabne bifa tokkummaa keenya eeguu danda'u nu qajeelcha. Qajeelfama kennaa. Uummanni immoo qajeelfama abboonni kennan hordofuutu irra jiraata. Dhimma kan adda duree ta'anii fuuldura deemanii hoogganuu kan qaban abboota amantaa ortodoksii Oromooti. Kan kanaalaa madda adda addaarraa qajeelfama kan fudhannu yoo ta'e inni tokko garanatti fiigaa inni tokko immoo garanatti fiigaa wajjin deemnee galma hin geenyu takaallee karaatti wal hambisnaa jechuudha. Kanaafuu kallattiin deemsa keenyaa tokko ta'uu qaba. Kaayyoon keenya tokko ta'uu qaba.
ilaalchi dhimma kana irratti qabu ejjennoon keenya tokko ta'uu qaba. Wal dubbisnee waliin taanee akka waliin takaalletti akka waliin kuffiisnetti gara fuulduraatti deemuu dandeenya. Kuni jalqabamu. Gara fuulduraa yeroon qormaataa jiraachuu mala hin beeknu. Akka amma argaa jirrutti qormaata tokko obboloota keenya mudachuu hin danda'a. Kanaafuu adeemsa kana hin jalqabne malee hin xumurre. Moo'ichaan xumuruudhaaf galma jedhame ga'uudhaaf maal gochuu qabna? Bifa bilchinaaf ogummaadhaan guuteen abboota irraa qajeelfama fudhachaa gara fuulduraatti deemuutu nurra jiraata. Namoonni dhiibbaa uumuu dandeessan hundumtuu golgaa duubaas ba'a dubbadha. Isin bira jirra jedha uummata kana. Qofaa keessan miti jedha. Sagalee ta'aafi warri miidiyaa qabdan miidiyaa keessanitti ba'a. Sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamaatii wajjin dhaabbachuu keessan argisiisa. Afaan keenyaan tajaajilamuudhaaf dheebuu bara baay'ee akka qabnu gaaffii bara baay'ee akka ta'e addunyaatti argisiisuutu nurra jiraata. Yoo barbaachisaa ta'e hiriira deeggarsaa nu waamuu qabu abboonni keenya Ortodoksii. Qajeelfama nu laatanii uffata akkasii uffata bifa akkasii uffadhaa yaa'aatii tarkaanfii kana deeggaraa yoo jedhamne gadi baanee sagalee taanee addunyaatti argisiisuu qabna. Dheebuun kun dheebuu miliyoonota akka ta'e, dheebuun kun dheebuu uummata guddaa kana akka ta'e. Daba ammarraatti mana sana keessatti raawwatamaa ture addunyaatti argisiisuutu nurra jiraata. Gaagama dhufuu malu hir'isuudhaaf. Qormaata karaa keenyarra jiru bira darbuudhaaf ogummaa guddaa nu gaafata. Bilchina wal dhaggeeffachuu nu gaafata. Yeroo hundaa kan jedhu yeroo hundaa akkuma dubbadhu miira keessa galuu nu barbaachisu. Yeroo tokko wanti arginu sooshaal miidiyaa kanarra waan nama aarsu wanti jedhamu arrabsoon nurratti ka'u cirumaa wanta amanaa tokkorraa eegamu miti wanti jedhamu waan ta'eef sana hunda bilchinaan bira darbu. Ante daddab naan jedhe tokko galgala tiktaakii laayivii galeen ijoollee wajjin mari'achaa ture. Ante daddab amaarinyaa uraadhee naa barreesse. Daddab sabooddee deebi'anii kenna maali? Daddabii jettee na arrabsuudhaa fi amalee isaa qabda taanaan ortodoksii ta'uu hin dandeessu. Ortodoksiin ani beeku dhaloota akkasii hin oomishne. Kanaaf ati waan badeedha jedheen deebisee fi dhiise. Namoota nu arrabsan arrabsuu miti qorichisa. Namoota dhagaa nutti darbatanitti deebinee dhagaa guuruun barbaachisu. Ogummaaf bilchinaan bira darbuun nurra jiraata. Iji addunyaa nurra jira. Ammatti iji addunyaa nurra jira. Addunyaan dhimmi kun garamitti akka inni deemu ilaalaa jirti. Kanaafuu eeggannaa guddaadhaan dhimmi kun qabamuutu irra jiraata jedheen amanaa. Tokkummaa guddaa nu gaafata. Ammoo haalli amma jiru immoo namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaa fi wantoonni ilaalaa ture hundumtuu amilee kan namatti horan bakka adda addaatti abbootiidhaaf simannaa taasifamu keessatti Oromoon waluma wajjin baay'ee simataa ture. Buloonni musliimaa turaniiru argaa turre suurri isaanii naanna'aa ture. Buloonni pirootestaantii turtaniittu sadarkaa kanatti dammaqnee tokko taanee wajjin dhaabbachuu danda'u waan guddaa. Ammoo gara fuulduraas gaaffii adda addaa qabnu deeffachuudhaa fi humna akka qabnu, ga'umsa akka qabnu, bilchina akka qabnu carraa kanaan addunyaatti argisiisuu dandeenyeerra dheeyyaadha. Gara fuulduraas akka nama tokkotti wal bira dhaabbannee sagalee walii taanee riqicha kana wal ceesifna jedheen yaada. Jabaadhaa buloonni keenya isin wajjin jirra. Amma dhumaatti jechuudha waan dhufu hundumaaf namni isinirraa dheessu hin jiru. Gammachuu haa ta'u gaddi keessan kan keenya gammachuun keessan kan keenya nuyi tokko afaan tokkoof qabsaa'aa irra aadaa tokkoof qabsaa'aa jirra. Kanaafuu wanti gara booddeetti deebi'u waan hin jirreef jabaadhaa jechuun barbaada. Walumaa galaa
artistoonni keenya bahaa dubbadda arra argineerra artistoonni jara amma makkasan bifa qindaateen ba'anii sagalee isaanii dhageessisaa turan ajaja abbootii isaanii fudhatanii uffata gurraacha uffatanii ba'anii artistiin hundi feesbuukii isaa irratti miidiyaa adda addaa irratti gadi ba'ee waan isitti dhaga'ame miira isaa ibsataa akka wal argitaniitu sun isaan irraa yoo baru waan barannu qabna jechuu barbaadeen isinis gadi baa sagalee ta'a qajeelfama abbootiin kennan hordofaatti sagalee ta'a waliin jirra jedha tokkummaan keenya baay'ee murteessaadha waan ta'eef Sinodosiin Oromiyaa irra nagaa waamaa jiru waamanii jiru kanas karaa OBS dabarsaniiru liinkii armaan gadii hordofuun ni danda'ama amma isaan ture waan kana quban qabu yoo ta'e baay'ee gaariidha hiriira waamame irratti hundi keenya yoo argamuudhaaf dirqama qabna baanee bifa baay'ee organized ta'een waamamanii sa'aatiin isaa sagantaan isaa wanti hundumtuu qophaa'u hiriira kana irratti wanti ta'uu qabuu fi wanti ta'uu hin qabne hundumtuu nuuf beeksifamu liinkii kaa'eera bulleessii waan kana koomentii godhe booda sheerii gochuu danda'anis abdiin jira mata duree jedhuunidha baay'ee galatoomi carraa kanatti fayyadamee galatoomi odeeffannoo naalaattee fi akka qajeelfama isaan nuu kennanitti baanee hiriira nagaa waan murtoo fudhatame tarkaanfii natti gammaduu keenya argisiisuu qabna waan jedhu jala muree dubbachuufan dhufe dhimmi koo irraa kanuma sheema kana ergaa kana dabarfachuudhaaf dhufe gidduu kana dhimma kanaaf walitti deddeebi'uun keenya hin oolu hamma adeemsa jalqabne kana mo'ichaan xumurrutti karaa dandeenye hundumaa waan of harkaa qabnuun dhimma kana irratti in hojjannaa jabaadhaa booddee wanti deebi'u hin jiru deemsi keenya gara fuulduraatti haala kam keessattuu deemsi ittuma fufa deemsi itti fufa yaanni ni qabu kanuma gama kooni ulfaadhuu bakka Oromoo maraa buutee dubbattee buluuta keenya amantaa Ortodoksii hordofan cinaa ni dhaabannaa alatii addunyaatu jedha hayyee galatoomeetillee yaada keef akka nuti itti wal ilaalluu fi isaan itti nu ilaalantu adda isaaniif Dooktar Abiyyis Jaal Daawudis shaneedha roobeeraa hin sarmu sirri yaada kana nan qooddan nuuni bakka dhibba tokkotti wal qoonnee warra akkasii jennaa siyaasaan amantiidhaan hawaasummaadhaan lagaan gooxiidhaan qabaleedhaan wal qoonnee wal nyaannaa isaan garuu hunda keenya akka tokkotti ilaaluu jedha sirriidha yaada bilchinaan kennameedha roobaa ko baay'ee galatoomii isa kana dhiisuu qabnaadha yaadni ko galgala kana wanta dubbachaa jiru wal qooduu kana wal jibbuu kana maqaa walirra kaa'uu kana inni maaloodha waan jedhu kana dhiisnee akka Oromootti hiriiruu qabna akka Oromootti akka saba tokkotti dhaabbannee tokko ta'uu qabna akka nama tokkotti hiriiruu qabna wal dhaga'uu qabna kallattii walii kennuu fi kallattii walirraa fudhannee ce'uu qabna waan jedhu naasaa jira galatoo